osoo jaartii teetii fi obboleettan ta'e keessaa kara mana waraanaa ergisiin jedhani eenyu ergita? Jaartii xiyyaa fi obboleettii xiyya kara mana waraanaa moo? Ergi yoos jedhan eenyu ergita? Naa dabartii jechuun danda'u. Hin dandeettu waan ajaa'ibu. Gaafii namni martuu deebiseera. Nama maraa gaafa dheera immoo. Nama maraa. Eenyu jaan namni marti? Ani maal beeka ree ani maal beeka? Ani maal beeka? Abba yoo ni jaartii xiyya jee. Dhalaan tajaajiltu sibboota waraana ergi taanaa jirtu. Ari illee akka namatti nama gaafachuu ture yaa rabbi. Akka nama gaafachuu ture yaa rabbi. Arraboota isin irraan laaffisaan arraboota. Tokko naa jedhee har'a akka kana isuma nuuf deedee tokko. Gaafa isa nuuf deedee naan jedhee wallaahi. Arraboota keessummaa xiyya isin irraan laaffisaan. Ana wayila kariititi mee na laala ambari yoo na haadha fakkiyoota inni isin irraan dabarsaa. Hungiggin immoo giggimee akkanaa hin argite. Hai maal akka kana? Dabarsooni waan jaajabu nama reality show dheeraa bara. Wanni takka wanni taru hin jiru gaafatamee nam deebisuu qaba. Ayyee rabbii hafee darbi lafee jaartuma xiyyan argaga. Amma yoo ni obboleettii jee takka faayee jechuun daarrabsa bareedduu carcarii hin danduma takka faa. Wallaahi yaa rabbii hiyyaate. Rabbii hafee gaa jaartii xiyya suman ergaa. Namaa godhuu hin danda'u. Okay. Mee TikTokii dubartii TikTokii irraa chaadha. Kana seeraan itti dhiyaatu eenyuun fa'a? Dubartii TikTok irraa kan seeraan itti dhiyaatu caaltuu nama sadii. Faayizaa Abdallaa caaltuu fi Salaam Maakii hedduutti hin dhiyaata gaa. Sadii naa himi sadii ta seeraan itti dhiyaatu sadii naa himi. Jara kanaaf furoonu seeraan itti dhiyaatu. Takaraa obbolummaatti hin dhiyaanne sii galee. Takaraa obbolummaatti dhiyaatu osoo hin taane takaraa obbolummaatti hin dhiyaanne naa himi. Sadii. Obbolummaa wajjin jirtu waggaa. Sadii naa himi. Okay. Salaam. Makii. Takka eenyu siin jaa. Feerzaadha. Shalom. Okay. Tanniin keessaa በጣም ወለ ሊያተነ አርጋራ ሲገለ ራሚ እሶ ሰደኑ ጃላ ለሲዲ እስቲ ጤኑ ፍረት መርቶ ሰደኑ ጃላ ለሲዲ እስቲ ቻላ ጤኑ ፍረት አው ዳራ ማን ጀና ጃዋስ ደ ማለከድሜ ማኪ Salaam Shalom keessaa sadanuu gaafii jaalala yoo na dhiyeessan dirqama takka keessaan fudhachuu qaba. Yaa. Okay. Shalom summan fudhadha gaara peefe. Shalom. Amma murtaan kee kun kana baay'ee jira wallaahi. Ajab rabbii yaadu waan baay'ee dhageessa waran. Shamarran Oromoo keessatti naannoo kamii itti fuudhuu feeta? Kan naannoo feetaa taatu. Takka naannoo takka wasanuu qabda. Kan naannoo feetee haa taatu. Tokko wasanuu qabda. Akkana jee murteessine egaa naannoo fileen beeku. Naannoo maa filtu bara. Naannoo filtu bara namni takka iyyuu naannoo naagalee jira. Naagalee jira. Naannoo tanaatiin fuudhaa jee yaadeen beeku gaa naannoo tanaa fuudha jee. Ishii kana dhiisi. Kana irra siyaa turumee. Kana walumaa gallee irra siyaa turuu rakkoon qabu. Vale, gaafii taanee bitu deemtu isaa akka qo'atu si beekaa. Video ala clara dia. Wallah, aku tahu kalau
Gara sinema. Cara biar macam tu mah. Of. Bek kebanyakan itu ada bergaya bergaya tu. Nah, wallahi nasib. Kayak benar sih kawan. What ada jurusan dikit itu nerapan ni main. Jurus jurus itu apa deh? Wan apa deh? Ya, warung tu kena. Nah, bocor wallahi abdi. Kalau tidak jurus ya kayak gadas gambacus kan mau feda tu. Ya, garu hati rafa cundan deh. Guyan, ciyonan jarachu tureta kaherum. Oke. Gadda aku ni. Guya sadni ya ada yero turte ture jela elementary by the way anati kadin jala langka me elementary teacher kate ya elementary ti jala laka jule amma tanata mali harami fi malmani njuruga sir jal mulwasan male tanati wajibulu mali njuru jala duga ta durasan yo kabe tute ya sature ga Okay. Gawat tu. Okay. Osoo jaartan ta'e hiriyyaan kee akkam jaalattu wajjin algaa keessatti waliin ciisan irra akkana geette maaluma goota maaltu dhaga'ama barnaatan. Karaa gabaabaa maa deemta? Absee wajjin jaartii ta'e yoo agartee arjittu. Maaltu dhaga'ama? Mee maaluma goota dhaga'ama? Jaartii yaa fi absee isaanii sirriitti hojjechiisu yoo hin arge humaa gaana geetti isaan lamaan inuu. Choo. Humaan leen gootu. Humna akka leen gootu. Ishis waa takka hin godhu ichumattiin ishis hiika ichumattiin isallee hiika nageetti lamaanuu. Akkasuma wayyaa. Waliin beeknu kan booda. Kabalaa fi. Ammii garuu waan maal taasisa fakkaata sammuu tanti kana keessaan fa'aa waan akkam taasisa fakkaata. Akkam ogguu sammoo. Ya, echan wani sit daga feeling wan akkisanii sun maal si fakkaata mee? Ni naara gaafas aareetiin saayiba waan jaamtee ni jibbita. Ya. Deebitee daftee jaartii. Nama dhamantu. Goosi nama dhamantu. Deebitee illee nama dhamantu. Neeva hoo nama dhamantu. Hin dhamantu nama ittiin dhiyaatus saayiba mana kan keeruuf illee harkaa beetu sabbooda amala qabda. Abdee mala keetitti dhufee qama. No. Nama dhoshinarraa. Lolli nama nugaa. Tokkummaa jedhee si gaafatee? Si maaliif dubartiin sirra guddoo si jaalatti? Eena sin jedha. Dubartiin sirra guddoo si jaalata? Allahu Akbar. Waan akkana kana si dhufee sisi? Waan akkana kana si dhufeera? Dubbise lammaa nama maali gette gaafate dubbise dha. Maalis jaalladha. Waan si ajaa'ibu dubartii umrii naa gadiitii fi akkana hiriyaati yaa waan akkana saayibummaan hunda waa walii galu natti hin fakkaatu. Dubartii maaliif akka ta'e hin beeku dhiiras nama umrii naa oliitii yeroo hunda naquun nama saayibas haa ta'u dubartiinis saayibaa fi obbolummaa maal hunda nama umrii naa oliitu naquun nama isaaniin haala waliidhaan amma Naayiroobii keessaa dubartii si dhiyaatu ta'uu birii si wal dhiibin tasirratti qoodii si wal qixaatu yoo karaa jettu ta'e dhagaru dubartii narra guddoo sammuunis meebi narra guddoo yeroo hedduu nama akkasiitiin saayibaa. Waan malaa biyyatti illee yaa sababa sadii akka raajaa. Okay, sababa qabdaa rite. Oromiyaa keessa osoo isatti dhalattee sitti tolasi. Oromiyaa keessaa osoo isatti dhalattee sitti tolaa ture. Eessa dhaladhee natti tola ture. Direedawaa biyya maaliifi biyya faamiliin xiyya ummaa xiyyaa afaan hunduu achi jiranii yeroo maaliifi direedawaa fi biyyi teenya haalaan walirraa fagoo waan taateef ni nawwa yeroo hedduu ni gaafadha ummaa xiyyeessaa abbaa xiyyaa akkamii biyya tana fagoo tana sifitee jaal baasawwee biyyiin an akkaan jaaladhoo jiraatte biyyuma xiyya machaaraadha. Yoon silaa direedawaallee silaa walitti dhiyaatanii baatii takka achi jiraadheen fada maaliifi haboo xiyya eessuma xiyya haaliin xiyya guutuun achi jira waan ta'eef
arguun fedha. Machaaraaf Dirreedawaan immoo haalaan akka malee walirraa fagoo. So sadi sila. Okay. Gara Keenyaa kan na deebisirta. Okay. Koi. Kara Keenyaa akkamitti dhuftee na deebisirta. Achi too maali dalagaan keetii? Asitti Keeniyaatti dalagaan akkuma baqataa Oromoo kan Keeniyaa jirutti taa'udha. Taa'u keessatti immoo dalagaa jechuun namni hedduun dalagaa maallaquma irra guddaa ilaalan fakkeenya tokkoon si kaasa Instagram kanarratti sagantaan an qopheessu ture yeroo hedduu maaliif maallaqa faayidaa siin qabu waan faayidaa siin qabne faayidaa namni maallaqa qofa beeku. An maallaqa qofatti hin beeku faayidaa namni maallaqa qofa irratti xiyyeeffatee waan jiru faayidaa siin qabu jaan. Aboo baleessa kiyya naaf hiriitiin wal baruun faayidaa anaafati wal baruun Instagram irratti namni namaa wal baraa maallaqa laalu inumu takka maallaqa amma YouTube'itu ijoolleen Instagramaa maan banannee hin qabne godhaniitiin firraa banadhee wanti dhufe malee takka maallaqattiin wanni jaa YouTube irraa maallaqa dalagadhee wanni jaa yaadee beeku maaliif iyyaatu gaaffidee uummata keenya gama Instagramaa by the way artistoota keenyaa fi namoonni bebbeekamoon bar akkuma beekamu Instagram irratti followerri isaaniitis hedduu miti xixiqqaadha. Uummanni biraa olaalte ittiin haalaan gurguddaa qaban Instagram immoo sooshaal miidiyaa keessaa waan haalaan bareedaati. Soosani dalagaa walumaa galatti maaliif jirtaa kanaan jettee takkaffaa entertainmentuma Instagramaa kana amma gama YouTube'itti deemnee jira fi dalagaan dhuunfaa faamilii wajjin dalaynullee ni jirti. Sadaffaa akkuma baqataa kaanitti teenyee waraqaa eeggannaa jechuudha kanuma. Bareeda. Akkuma isin jedhe illee sigalee yaada hanqisan deeggara kan mallaqa laaluu san dhabuu san jechaadha. Mallaqni sa'aatii fiitti hin dhufaa. Baay'ee homaa rakkoo tokko hin qabu. Jaalala namaatu dursa. Jaalala namaatu dursa. Namni yoo awwaala jaalala namaa horattee achi booda kara mallaqaa yaalta sigalee raame jechaadha. Anaa fakkeenyaaf YouTube irraa jechaadha. Namni baay'ee noota wala waan YouTube kanarraa birii nyaadhutti fakkaataa ture sigalee. Wallaahi waggaa meeqa kan kana YouTube kanarra jira. Ani erga YouTube birii naa buusee galee saba zama sana. Sanuu baay'ee sana argite baay'ee sana waan meeqa keessa taree na rakkisee waan meeqa keessa taree si galee akkuma mallaqa maka falu kana iyyuu habee kiyanii jechaadha YouTube immaa kun mallaqa kana iyyuu daa'in kafalaa kabee kayyuu asana baay'ee waan dheeraatiin jechuudha baadheetiin inni fedhii na keessa irraa eegalee illee karaa namaan karaa namni karaa sitti as deebi'eetiin jira ati immoo karaa Instagram naan kafaluu jetteetiin jirta si galee. Afrikaa keessa Instagram qabalu sila kuma kudhan yoo lubute biyya biroo ni qabala biyyaa akka teessanii tana. Instagram qabalu maalleen inni achirraa harkatu takka hin jiru fakkeenyaaf jaalala namaa isaati malee jaalala namaa immoo maallaqaan hin harkattu. An hedduu nama jaaladhaa nama kabajesi naaf gahaadha namni sunu anaaf bas. Oniin maallaqatti maalleen isaa eeggatee ni dhufa amma gama YouTube yeroon bakka ana cinqanii YouTube absee abdee goonee turre deemuu achiin xiqqisoo ta'ee abdee shoo jijjiirree achi gisee jijjiirruu ogguma takka Instagram irrattis beeksisee waan see ajaa'ibu wanni galatoonfadhu ijoollee Instagram asumaanuu wallaahi baatii takka moo lama kasirritti dalagu eegallee kana keessa subscriber kuma 20 ol ta'ee jira kuma 20 ol amma 200 fi kuma 20 fi 200 ol ta'ee jira haalaan galatoon ani illee immoo linkii asirra isinii kaaya linkiin kaaya bakka commenti isin jala chaadha deemtanii akka subscribe tu godhanii jabeessitanii namni tokko immoo erga waan tokko hojjetee osoo irraa fayyadamee illee rakkoo takka qabu moor akka waan kana hojjetu taasisa waan ta'eef chaadha okay karaa numaanii thank you jaartii yoon fuudhuu yaada qabda Jarti maybe amata shamboda kuma na hadita ishe bareeda kaya bareeda beekamu ya qaroro fiyaga beekamu akara biti garu maal kese amata shan kon ya dubartii meeqatu haa gaaraatti si gaafate mee kasii si gaafate jallaaf jaalala social media ni beektaami jaalala social media yeroo share kan si jaaladhe yeroo xiqqoo walitti aarte blookii maali wanni akkanaa kun by the way dhugaanillee wal fuudhan ni jira sirri yaanoo argeera malee kaniituma namni tokko naa ajaa'iba by the way guyyoota akkasii agarree footoo tantee jaalalateetiin du'ee naa ajaa'iba maaliif akka ta'e beeku waan akkanaatu guyyaa tokko Instagram irra na qunname dubartii takka
akkana ni jaaladha ite by the way takka bilbilee fi ishii san hin beeku akka malee naafsuu turte ijoolleen instaagiraamaatis ni beekanii waan sanii baasii takkaaf waan kana haasa'uu turanii wanni sun hunduu dabaree jira nin jaaladha itti okay yoo jaalatte laayivii gubbaa baasti fakkeenyaaf isiin sun laayivii irra baastee bakka namni hedduu faraqaa micoo sanii namni hedduun wallolee biloog hunda godhee jira baatee nin jaaladha abdii akkana ifin ajjeesaa ni ifin ciraa maalii footoo isaatiin irra akkana jetti hin jiru gaa jaalatte akkana hin jirtu addunyaa gubbaa laayivii irra baatee kana keessaan dhuftee obboleessa kiyya si jaaladheera akkam yoo qajettu ta'e lakki obboleettiiti jaan jaalalaaf reedii miti yookiin qophii miti qajetteeni dubartiin sun achirra kan usne ta'e yaada biraa qabdi jechuudha asumaanuu warri akkasii jaalala akkasii hin jirtu yaa hin jechuu barbaadeeti. Ainle wana sanatti nama nu distance laaf keedam hanatti don't know san martu akka yaada mutaafi qaba. Keessa akkuma rabbi wanni godhe wali dhufuu dandeessa adda wanni godhuu dandeessas bilookis wal godhuu dandeessa maybe rabbi ni khaas wal godhattee irra guddaan social media irra wal baratee kan khaafi aruusa godhatu numa jira. Ya rabbi walitti laafsee jira. Ya waan rabbi walitti hidhe walitti dhufa. Okay abbe nyaata keessa maal jaalatta akkasumas maal jibbita? Nyaata keessaa maalin jaaladha seete gaa by the way nyaata keessaa waan kan hin jaaladha jechuun kiyya guyyuu nyaadhaa jechuu kiyyaa miti maal jaalattaan yaa ka jaalatu guyyuu nyaata waan nyaata keessaa duraanumarraa haala wadii gaafa xiqqallee ta'ee distii ogummaatti yoo goote wanta keessaa haatu deemee lukkuu hedduu jaalachuu ture lukkuu killee hedduu jaaladha. Ka ajaa'ibaati batalee keessattuu jechaadha killee lukkuu keessa san jechaadha. Killee wanti lukkuu keessa waaw. Deebiitiin hatu ture keessa akkatti tapha takka fuudheetiin fiiga. Wallaahi jecha. Nyaata keessaa wanni jibbu marqaa haalaan hin jibbu marqaa fi dhadhaa. Waaw natti dhufte amma gana. Wallaahi marqaa fi dhadhaa ni jibba. Marqaa yaa mana fayyatti jira marqaa fi dhadhaa. Ajaa'ibatti naqaan immoo waan ajaa'ibochaadha. Garuu marqa nyaadhutu jira marqa nyaanni jira ani akkas laala marqa laala. Jechaan desni naan fiilingii akkana laallee waan akkana jaalaalee naan garuu keessattuu kamaazanitti hojjettu jechaadha marqa. Marqa hin dhaga'uu hin malee hin dhaga'uu sana. Seera nyaadha. Arsoo keessaa osoo dirqama nama tokko fuudhisin jedhan eenyu fuuta. Artistoota keessaa? Artistoota dubartoota keessaa dirqama nama tokko fuudhi yoo sin jedhan eenyu fuuta. David akka xaanaa godhe. Artistoota dubartii keessaa dirqama fuudhi meegaa ta'uun duratti qotiin barbaadde daawuu sun irra. Mee dubartii artistoota keessaa. Horii xiqqoo jiru. Goolii dhala qoodoo feetaa. Maal artistoonni umurii xiqqoo ta'amma illee baastee jirtu. Meetira beektu naa migaatisa. Ani maal beekaree lafee wallaa dhaanuun beekun. Yaadadhu xixiqqoo reakshinii fa'aa irratti daleete yoo jiraatte. Hin jirtu kaa. Hin jirtu siin jira. Hin jirtu. Ganaa amma ganaa dhufaa jettee yoo madofte hin beenu malee. Okay. Eenyu fuudhu seete. Akka hawwima fuudhi rakkoo hin qabu. Arrallee hawwi fuudha. Deeggartee hawwi fuudhe. Hayyee hawwuma fuudha hayyee. Maaf matane amma timbira jira. Akkuma tana afaanii gaafa ta'u wanuu kasi gaafa. Dubbii dhugaata kanaaf himamu abdi. Dubbii dhugaata akka nama torbaadha jechaadha. Isoo akkan nama jetteetiin isoo wanni ta'in jechaadha. Osoo Jawaar haa bayu ati waggaa hodhan hidhami siin jedhani ni hidhamta moo hin hidhamtu. Jawaar haa bayu ati waggaa hodhan hidhami. Fakkeenyaaf Jawaar hangamitti qaboo? Maybe ammat at seenten nan nimba yogan sinjo yoni nan kane hidamne te jorangam khedam inni ma akkasamatti itti fufaa hidhamaa jira bakka waggaa hodhan bawa khatoote baby nini damarra sababnilleen waan yoo inni be jijjiiramu waan tilli takka yoo hojiraate familiin tiyyasa chumaan jijjiiramti aaliin tiyyasa hundi isaanii raawuu qabeeyyan waan san kan hin taa'u yoo ta'e waggaa hodhan keessatti soo achi keessatti ibaadaa godhaa jechuu ammana hidhaa san seenee. Nabi Yusufuu waggaa dheeraa hidhamee ba'e waan ta'eef irraa bakka hin bu'a. So maaliif waggaa hodhan akkasumatti taa'ee faayidaa takka malee akkasumatti yooniin turu ta'e dirqama ati yoo amma seentee amma ba'e inni amatti akka keessatti waan hedduu jijjiiruu waan danda'uuf irraan hin hidhamaa jira.
Okay. Okay, abdi. Gaaffiin kennaa fi deebiin kennaa kanoo ture. Har'a baay'ee dhiiseetiin jira bakka amma caala baay'eetti baay'ee na fakkaateetiin jira. Karanumaan jechaadha wanni ati amma karaa YouTube irratti qabatteetiin dhufaatiin jirta. Amma yeroo zamana saanaa han dhuftee karaa YouTube irratti jechaadha. Mee maali kaayyoon kee akkamii namni akkamitti si fudhateetiin jira. Fudhannaan nama akkamiin jechaan amma waan bareedara jirta. Wanna bareeda ammas wanna biraa shoo ati qabattee dhufuu yaada qabdu hin jira yaanni kee. Ummata Oromootiif wanna ittiin nu barbaadu. Gaaffii bareedaan gaafattee galatoomi. Simannaan maal fakkaata kajuu irratti simannaan gama yuutuubarootaatiin zeeroodha. Maal fakkaatu? Garuu gama hordoftootaatiin hedduu bareedaa, hedduun galatoomfadha hordoftoota. Isaanumaattu dhufee guyyaa baatii muraasa keessatti akka nama jajjabeessanii asiin eefa rabbii gadiitiin jechuudha. Hedduun isaan jaaladha. Maal qabattee dhufta ka jettu inshaallah waan akka istiidiyoo godhuufadha. Sanis xumuraan jira waan akka istiidiyootiin maybe torbaanetti guyyaa takka keessummaa jira. Gaafa kaanis maybe walaloonis dhufuun danda'a. Chaalenjiilee gosa biraatiin tapha adda addaatiin dhufuun danda'a. Ati sagantaalee hedduuniin dhufuufadha inshaallah rabbii wajjin jechuudha. So inshaallah. Akka dhuftaniitiin aadaa wattan akkasumas immoo hordoftoonni hundi keessanuu jechaadha. Deemaatiin subscribe godhaa fi update show jedha. Oomaa maqaan isaallee waan baay'ee nama dhibu miti. Update show. Ani immoo koomentii bakka koomentii isin jira description maali kana jala isiniin kaa'u ganaa xaaxaa isinitti hin baay'isuun. Koomentii masmara awwal irra argattan jechaadha. Linkii update show irra isinii barreessa. Deemtanii seentanii subscribe gootanii walaa jabeessan. Mee walumaa haa jabeessan nummaan dhufnee isinii galee bakka nama biraa jabeessurra ofumaa kennaa walaa jabeessan walii maal qaba yoo ani mallaqa argadhe YouTube kanarraa hojjedheemi haga hojjedhe baay'ee makana hojjedheemi yoo amma mallaqa argadhe maal qaba yoo mallaqa argadhe numaa yoo bare kaameraan tokko yoo qabaadhu lama godhachuu yaada. Lama godha maaliif viidiyoon dhagee kadhatti si dhaaba viidiyoon ati hojjettu sun maallaqaan fuutee itti yoo bittee viidiyoon isaan laalanii itti booran sun itti booranii bartaanii yoo hin barumsa irraa fudhatan. Yookiin taanii itti booran riidiin kaameraa takkarra lama yoo qabitattu ati viidiyoon keessan HD irraan HD, 7D, 5D akkasitti yoo godhute hedduu isinii bareeda isinuu isin hawwisiisaa jechuudha. Wanni inni isinii dhaamu irra deddeebinee hanga yoom namni keenya yuutuubaroonnii fi aartistoonni sabiskiraayib nu godhaa jee isin kadhata. Akka isin hin gaafanne. Anamma ol bee hin jiru anamma hin qaanfadha yuutuuba kiyya wanni dirquu mana taateen instaagiraam irratti akkas jee malee hin abseedhaan kanarra wal lolla waaliif advertaayizing goone naan jaa hin godhuu bakka ni beekanii bar ogguu kuma 80 ol namni hundi na dura itti himanii maaliif irra deebi'ee haaromsaaf ni beekan uummanni keenya hin godhu jechuu kiyyaa miti ni gootan abdiin qabaa riidiin sagantaalee babbareedduu fi bashannansiisaa isinii fidaa jira. So kana caalaa akka gootaniif abdiin qabaa. Sila Oromoo irraa tama abdii muranii beektaa anumatti abdii muruu deemalee jechaadha. Oromoo irraa. Ani garuu nama akka allaale kanatti abdii muruu miti isin dhaga'u isinitti maamiyaan isin dhaga'u bakka yaadu uffan jechaadha. Haga ga'uutti isin dhaga'u bakka yaadu jira guyyaa bakka san ga'e bakka san guyyaa ga'e jechaadha. Guyyaa san wal dhaga'uu dhufa isin galee wal dhaga'uun dhufa. Haa guyyaa sanii garuu isin dhaga'u waan isin ajaa'ibu jechaadha. Abbaa barbaade duuba kii kana waan barbaadetaa malee ani dhiisu bakkitee sana ga'uutti jechaadha. Ila deefa akkanatti YouTube kanarra buuse jechaadha. Deefa shuguxii naas waraarraan jechaadha. Deefa naqaban jechaadha. Deefa aarti sababa aarti Oromoo kana nama beeka waloo jechaadha. Hin dhaga'u innaan deebisa guyyaa sanitti. Wanni aarti Oromoo abdii murachuun qabdu riidii qiyya wallahi jabaadhuun sin jaa. Wallahi osoo namni abdii muratu jiraate anuma garuu mura abdii muratina waan tokko qabdanii naa gadi dhisina yookaan walumayyuu eegalina eegaltanii naa dhisina haga bakka isaan geettanitti. Akkasii abdii illee kara kiyyaan karaa nuti gorfachuu barbaada. Inshaallah akka wanna bareeda hojjettu abdii guddaa qabaa wanna babbareedaa akka dhuftu proogiraama baay'inaan dhufaatteet ni yaada qabda. Sanifuu rabbii yaada kee yaada muraan kee mara yoo siin hagoo siin jecha biroo kiyya. Akkas dabalataan wanna tiimachuu barbaadu nama galateeffachuu barbaadu yoo jiraatu cirrasii baa kennu. Namni galateeffachuu barbaadu yoo jiraatu ta'e tokkoffaa hunda keessanuu ijoollee instaagiraama warri riidii hordoftan hedduu takkaan isin galatoonfadha. Because jalqabarraa gaafaan dura instaagiraamarra laayifii seenuu irraan turtanii hanga asitti na waliin turtanii hedduu takka galata onirraa burqee qabdanii itti aansuudhaan saahiba kiyya absee Hashim hedduun galatoonfadha innis na cinaa dhaabbatee sadaffaa saahiba kiyya Ammee
nama yaadaan yeroo hedduu na gargaaruu fi hedduu waan hunda gaaffii fi kana naggodhee wal caqaccanuu hedduu galatoonfadhaa isasi atis riidis hunda keessanuu hedduun isin galatoonfadhaa bareedduu carcabdee soo maqaa isaanii yaamee fixuu hin danda'u hedduu takkaan isin jaaladhaa ulfaadhaa warri yaadaan na deeggaruu turtanii kanaan isin jaatilleen fiddee YouTube channel keetirratti naaf heeruu keetiif galata onnirraa burqe nagiraa qabdaa biroo ulfaadhuu isin jechuu barbaada. Atis akkasumas baay'ee tokko nu galatoomii galata guddaa qabdaa galatoomi isin jedhaa osoo waan tuffatiin dhufteetiin abdii har'a waan akkanaa kana si gaafachuudha akkam isin jedhee gaafii takka bichaa si gaafadhee hayyeenaan jettee wallaahi lazim baay'ee galatoomi soo akkana jedheen guyyaa an barbaadetti na wajjin dhuftee na wajjin lakin uummataaf ofii hankee of ibsitee si galee akka namni baay'ee si beeku wantoota hankee background hankee akka namni si beeku na gootee of baastee isoo nan tuffanne bakka tanatti na argamu keetiif baay'ee tokko sigalateeffadha abdii kiyyaa anillee inshallah guyyaa takka sigalee raamcha akkaan har'a guyyaa tana si qabadhetti na qabatta rakkoo takka hin qabu sin jedhaa laazima si qabadha taargeetti irratti na galfatta harka dhiqa sin jedhaa laazima dhuftaa beedaa xiyyeerratti inshallah rabbii guyyaa na hawaasu inshallah walaa gaatee na xiyyaafta abdee inshallah Instagram inshallah Allahu Akbar. Inshallah. Rabbi khair ya gulu. Gara-gara amma yero sudah salah beta. Kanaafuu baay'ee galatoomi isin jedha abdee kiyya akkasii nagara nu turaa isin hundi keessaniyyuu haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti kanuma isin ture haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti isin jedha. Ciao ya habiban. Bum bye. Galatooma ulfaadhaa.